Maatii haarofti tokko waliin jiraachuu erga jalqabaniin booddee baay'ee kan isaan hawwisiisu daa'ima argachuudha. Keessattuu xiqqoo yoo jalaa ture ni yaadda'u. Haati manaatillee gama ishiitiin qorannoo barbaachisaa ni gooti. Ogeessa barbaachisaa ni mari'achiisa. Garuu rakkoon kan ishii yookaan mootu kan isaa ta'uu danda'a. Akkam jirtu? Har'a waa'ee qorannoo laaboraatoorii dhiiraaf taasisamu ilaalla. Seeman analysis. Seeman jechuun dhangala'aa qaama saalaa yookaan ispermii geejjibuudha. Dhangala'aan kun pirootiinii fi sukkaara gahaa seelii kanaaf barbaachisu of keessaa qaba. Qorannoon kun baay'inaan kan ajajamu tokko haati manaa daa'ima argachuu akka dandeessu mirkaneessite garuu daa'ima argachuu yoo hin dandeenye ta'e rakkoon kan isaa ta'uu waan danda'uuf san adda baasuudhaaf. Inni biraa mootu seelii wal hormaataa sperm seelii arjoomuu kan barbaadu yoo ta'e seeliin sun seelii hormaataati moo miti kan jedhu adda baasuudhaaf qorannoo kana adeemsisuun hin danda'amu. Saamurni yookaan dhangala'aan qaama saalaa dhiiraa karaa sadeen kanaan fuudhamuu hin danda'u. Masturbation, sex withdrawal, sex with condom. Karaa sadeen kana keessaa karaa itti tolu laaboraatoorii keessatti bakka addaa qophaa'etti yookaan mootu manatti saamuda kana fuudhuu hin danda'amu. Saamuda kana erga fuudheen booda ho'a qaamaatitti siqseetoo laaboraatoorii geessuu qaba. Qorannoon laaboraatoorii saamuda kanarraa adeemsisamu yoo ilaallu tokko physical examinationidha. Akka maqaan ibsutti physical examination yoo jennu ijaan kan ilaalamudha. Kunis tokko vooliyumiidha. Vooliyumii yoo ilaallu dhangala'aan qaama saalaa avreejiidhaan ml 2 yeroo tokkotti ni dhangala'a. Kanaa ol yookaan mootu kanaa akka malee kan gadi bu'u yoo ta'e wal hormaata irratti rakkoo qaba. Kanaafuu saamuda kana kennuun dura yoo xiqqaate guyyaa 3 qunnamtii saalaatirraa fagaachuu qaba. Inni biraa viskoositiidha. Viskoositii yoo jennu amala dhangala'ummaa wanta tokkooti. Dhangala'aan kun daqiiqaa 60 keessatti karaa dhangala'aatitti yoo hin jijjiiramne taate viskoositii isaatirratti rakkoo qaba jechuudha. Viskoositii yoo jennu fakkeenyaaf dammaa fi bishaan yoo fudhanne bishaan salphaatti dhangala'uu kan danda'u yoo ta'u dammi immoo salphaatti hin dhangala'u. Kanaafuu dammi viskoositiin isaa guddaadha jechuun hin danda'amu. Inni biraa keemikaal egzaamineshiniidha. Keemikaal egzaamineshini jalatti tokko kan ilaallu pH'dha. pH'n dhangala'aa qaama saalaa dhiiraa niituraalidha. Garuu pH'n isaa asiidii kan ta'u yoo ta'e seemanni filuudiin sun of keessaa sperm seelii hin qabu jechuudha. Inni biraa immoo alkaalaayinii kan ta'u yoo ta'e infekshinii adda addaatiin yookaan baakteeriyaal infekshiniidhaan miidhamuu waan danda'uuf pH'n isaa karaa alkaalaayiniititti jijjiirame jechuudha. Qorannoon biraa maayikirooskooppik egzaamineshiniidha. Qorannoon adda addaa kan adeemsisamu yoo ta'u tokko sochii yookaan mootiliti. Kana jechuun seeliin kun aktiiviliin mootaayil yoo kan hin goone ta'e hanqaaquu bira salphaatti ga'uu baachuu danda'a. Seeliin parsantii 50 ol kan hin sochoone yoo ta'e rakkoo waan qabuuf kana ilaaluudhaaf viyaabilitii teestii steen gochuudhaan iyooziin steenii fi nigroosiin steenii fayyadamuudhaan in ilaalla. Kunis seeliin lubbuudhaan jiran steenii kan hin taane yoo ta'u halluu kan hin qabanne yoo ta'u seelonni lubbuu hin qabne immoo halluu diimaa qabatu. Inni biraa lakkoofsa yookaan seel kaawunt yoo jennu ml tokko keessatti seelii hammamiitu jira kan jedhu kan ittiin ilaalamudha. Kun immoo soodiyam baayikaarbooneet formaaliin fayyadamuudhaan dhangala'aa kana tokko 20 bulbuluudhaan maayikirooskooppii jalatti seelota jiran lakkaa'udha. Saniin booda ml tokko keessatti seelii hammanaatitu jira jechuudhaaf lakkoofsa arganneessan miliyoona tokkoon baay'isuudhaan riippoorti gochuun hin danda'amu. Inni afuraffaan morfooloojii yookaan boca. Seeliin wal hormaataa tokko inni sirriidha jedhamee yaadamu mataa akkasumas eegee kan qabudha. Kana ilaaluudhaaf qorannoo laaboraatoorii keemikaala halluu itti kennuu danda'u fayyadamuudhaan in ilaalla. Akka waliigalaatitti saamurni yookaan seeman analysiisiin hojjetameetoo sperm seelii wal hormaataa of keessaa qaba jechuudhaaf ml tokko keessatti seelota miliyoona 15 ol yoo qabaate akkasumas seelonni socho'an parsantii 40 ol yoo ta'an akkasumas bocni isaa mataa fi eegee haala kanaan sirriitti kan qabu yoo ta'e
seeliin sun seelii wal hormaataati jechuun hin danda'amu. Gaafii yoo qabaattan yaada keessan naa kaayaa. Viidiyoo kana yoo jaalattan laayik gochuu keessan hin dagatinaa. Nama biraa akka ga'u sheer gochuu keessan hin dagatinaa. Aga sagantaa biraatiin wal arginutti nagayaan.